Yoo yaa jirra jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa shoo torban kanaa nageenyi badhaadhaa jajjaboo gammadaa shoo kan torban kanaa eegalee jira sagantaa isin baay'ee jaallattanii fi hawwii cimaadhaan eegdan gammadaa shoo guyyaa har'aas immoo nama baay'ee jabduu waggoota dheeraadhaaf immoo ogummaa gaazexeessummaa fi akkasumas gargaarsa namummaa adda addaa irratti hirmaattee jirtu biyya alaarraa gara biyya kanaa dhuftees immoo namoota hedduudhaaf gargaarsaa fi akkasumas karaa banaa jirtu adde Tsahaay Wadaajoo Minnesota irraa dhufanii as jiru isaanii waliin turtii nuti taasifnu hanga xumura qophii keenyatti nu waliin turaatii hordofaa isiniin jenna gammadaa shoo jaallattanii daawwachaa waan jirtaniif yaadaaf gaaffii keessan garaagaraas immoo nuun gahaa waan jirtaniif ulfaadhaa isiniin jenna maarree gammadaa shoo immoo gama YouTubein warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya subscribe gochaa hin jirtani subscribe gochuu hin dagatiinaa like comment share gochuunis nu jajjabeessaa nu cinaa hiriiraa isiniin jenna Adde Tsahaay Wadaajoo baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eed. Cheers. Cheers. Akkas. Baga nagaan gara gammadaa shoo dhufte ati gaazexeessituudha. Gaazexeessituu duriiti akkasumas immoo gargaartuu namoomaati. Isa kamiin yoo jaallatti si waamne jaallatta laata? Kun gaaffii jabaadha. Nama. 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 Adde Tsahaay Wadaajoo nama. Nama. Dubartii. Haadha ijoollee. Haadha firaa. Haadha jaalalaa. Kun na ibsuu danda'a jettee. Baay'ee kanarraa kan hafe immoo garuu namni immoo yeroo tokko tokko waa'ee namaa beekuu barbaada mitiire keessumaa hordoftoonni koo namni gammadaan har'a qabatee dhiyaate kun maaliif dhufee eenyudha eessatti dhalate eessatti guddate maal inni jedhee yeroo tokko tokko cinqamuu waan danda'uuf xiqqoo ibsa bakka dhalootaarraa kaaftee waanuma xiqqoo yoo nuu himte. Tole gaariidha bakka Najoo jedhamuttiin dhaladhe hamma kutaa 9 achittiin baradhe obbolaa dubartoota sadiin qaba obboleessa tokkoon qaba obboleessi nadhabe sana booddee gara Gimbiitiin kutaa sadarkaa lammaffaa fixe sana booddee waldaa jechuun Makaana Yesuusiifin hojjedhe bakka Hosaanaa jedhamu ijoollee durbaa fi dubartoota ogummaa barsiisuudhaan gara ogummaa harkaa fa'a ogummaa harkaa ogummaa mana keessaa qulqullummaa home economics jedhu isan barsiisee waggaa tokko walakkaa gara Hosaanaa sanatti hojjedheen sana booddee gara Boojjiif Najjootti deebi'ee achitti immoo waggaa tokko walakkaa hojjedheen sana booddee heerumee sana booddee gaazexeessituu afaan Oromoo ta'eetan waggaa 12 hojjedhe. Asumatti Finfinneetti. Asumatti Finfinneetti. Sana booddee ituudhumanii gaazexeessituu ta'ee hojjechaa jiru. Ijoollee lama qaban ture qaba yeroo sanatti Win University Finfinnee Addis Ababa achitti immoo English Literature baradheen sana booddee bara akka kan biyya keenyaatti 1982 akka kan faranjiitti immoo 1990 waa'ee dhukkuba jedheetan gara Ameerikaa deemee jechuudha waggaa 34 fuuldura achitti waggaa 34 fuuldura ati yuunalan dhalateetta yoon dhaladheera jedhes umurii koo waan tilmaamanii naannoo dhalachuu wayiin jira tole sana booddeechi deemee achitti maastersii hojjettuu sabaa social workerii ani fixadheen sana booddee mootummaadhaaf immoo waggaa 24 hojjedheen
Achuma biyya Ameerikaatti. Amma gaa kallattiidhaan kanatti dhufte Ameerikaarraa. Ameerikaa keessaa immoo Oromiyaa xiqqoo Minnesotaatti dhufte. Minnesotaan immoo Oromiyaa xiqqoodhaa biyya Oromoonni hedduun jiraatanii jiru. Erga gara biyya Oromiyaa ishee guddootti dhufte immoo gidduu kana dhiyoodha waan dhufteef maaltu sitti dhaga'ame akkamittiin argite akkamitti si simate biyyi qilleensi maatiin hundi. Gaarii. Minnesotaan Oromoo xiqqoodha. Kan si dhibu yeroo dhuma sana yeroo bahu jechuudha waggaa hamma kana fuuldura jechuudha. Biyya Oromoo dhuftee naan jedhan. Gaafa sana iyyuu Oromoon baay'ee jira. Kanaaf yoo muraasan iyyuu kanaaf akka iddoo biyya Oromootti ilaalama. Kanaaf biyya gaariidha. Sabi keenya wal jaalalaan walii wajjiniin bakka itti jiraatudha. Egaa kana dana fide waggaa 20 darban kana keessa ijoollee durbaa irratti xiyyeeffachuudhaani ijoollee durbaa jajjabeessinaa akka isaan qaroomanii akka isaan jireenya isaanii gara fuulduraatti akka inni wooyya'uuf gochuudhaan irratti hojjechaa jirraayoon isaaf waggaa 20ffaa keenya ayyaaneffachuudhaan gara fuulduraattis waggaa arfan gara fuula keenya dura jiranittis maal faa hojjennaa eenyu wajjin hojjechuutu nu wajjiniin karaa gaarii nu ta'a hojjechuudhaaf kan jedhu isaaf dhufee jira qilleensis akka gaariitti na simate si wajjiniin immoo kan nama dhibu kana dura onlaayiniin si beeka maleessaa fuulaan si beekuun ture baay'ee natti tola darbee nan dhaggeeffadha wanti na darbullee hin jiru biyya kana keessa kan si dhibu. Gammadaa shoo sin darbu. Sas nan dhaggeeffadha waan garaagaraa sana dhaggeeffadha akka gaariitti na simate mana bunaa kee mucaa Programmii keenya keessaa kan dabartee Sabilee jedhamti. Sabilee Habtaamu nama wajjin inni beellama qaba ture waa'ee hojii kanarratti jechuudha. Achitti wal argine weettee jechuudha. Sababa deeroonsi argu amanuu hin dadhabe jechuudha. Nama fagoodhaan arganii gaafa qaamaan argan miira addaati kan namatti dhaga'amu. Egaa waggaa 20 darban kana ijoollee durbaa biyya kana keessa jiran hedduu isaanii gargaaraa turtanii waggaa 20ffaa kabajachuudhaaf bara kana kan dhuftanii waggaa 20 kana guutuu hojiin isin hojjechaa turtan maal fakkaata ture dhaabbanni keessan hoo maal jedhama dhaabbanni keessan biyya kana keessatti galmaa'ee jira I think dhaabbata gargaarsa namoomaa taasisu yookiin NGO jennee nuti beeknu biyya kanatti dhaabbata galmaa'ee dhamoo biyyuma sanarraa hojjechaa turtan immoo mee akkamiin dhaabbati keessan haala irra jiruu fi hojiilee inni hojjete muraasa yoo hordoftoota kootiif naa himte. Okay, tole. Okay, jedheetti maqaa dhiifama naa godha. Kan dhaabne achitti 501c3 jedhu NGO'n biyya sanaa waggaa 20 darban kana akkasitti hojjenne biyyuma sanaa ti seeraan dhaabbanne karaa Makaan Yesuus yeroo Makaan Yesuus siin jedhu akkuma sitti mee hojiin koo yeroo jalqabaa achi ture wanta beeku achi wanta ta'eefi karaa sana gara waldaarraa jalqabne darbee immoo sinodiidhaan walitti dhufneetu karaa sana hojjenne waggoota kana hundumaa ammas akkasumatti hojjechaa jirra garuu waggaa 2 darban kana keessatti international NGO taanis itti dhaabbanneerra waajjira qabna waajjirri keenya waajjira Makaan Yesuus isaa isuma guddaadha jechuun baambis bira kan jiru achi amma ofiisii achi qabna isa akkaataa amma international NGO taanii dhaabbanne kana babal'isuudhaaf maal jedhama maqaan dhaabbata keenya Resources Enriching African Lives yeroo gabaabsinu real immoo dhugaadha REAL afaan ingiliffaatiin real jechuun dhugaa jechuudha kanaaf hojii dhugaa hojjenna jechuun wajjinis wal qabata so waggaa kana hundumaa jechuun waggaa 20 kana iddoo waggaa 20 dura eegalee dhaabbanni kun maqaan isaa akkasumas ittis akkasumatti yeruma dhaabbatus akkasuma ture asittis akkasumatti galmaa'ee sabab isaa bakki inni
itti hojjetu achuma Minisootaatti jechuudha. Garuu as immoo akka international NGO'tti kan gammaa hojjennee Najjoorratti jalqabne achi bakki dhaloota kooti kan hin beekusi achi Boojii Aayiraa Gimbiitti jalqabnee turre achi sababa garaagaraatiin achi dhaabnee Naqamte irraa qabnaa dhiyeenya kana waggaa 2 fuuldura immoo Beegii irratti jalqabne asii Finfinnee kana keessa immoo iddoo 3 qabna Inxooxxoo isaan kun hundumtuu karaa congregationiti Inxooxxoo Buraayyuu Kattaa inni mana barumsaati isa duwwaadha kan adda kan ta'e darbee Kotobee achis congregation Makaana Yesuusiidha wajjin hojjenna darbee hojiin koo inni jalqabaa Hosaanaa ture achis iddoo tokko qabna jechuudha. Iddoo kana hundumaatti ijoollee 20 qabna. Ijoollee 20 kana karaa horiidhaan hin gargaarra darbee immoo dhiibboon ijoollee durbaarra jiru dubartootarra jiru baay'ee wanta ta'eef kan ijoollee kana gorsituutu jira. Gorsituun kun amma kutaa 6ffaatii jalqabne amma 12tti nu bira turu hin gorsu walitti fidanii akka obbolaatti walitti dhufanii walii wajjiniin akka isaan wal jajjabeessan godhu walitti himatu dhimma isaanii wanta mudaa isaanii mana tokko keessa jiraatu ijoolleen 20 magaalaa tokko keessatti gargaartan mana tokko keessa jiraatu mana isaanii manuma warra isaanii keessa jiraatu mana warra isaanii keessa jiraatu kan sidhibu ijoolleen kun baay'een isaanii abbaa kan hin qabne yookaan abbaa fi haadha kan hin qabne seenni irratti fookasii goonu kuni yookiin xiyyeeffannu kuni warra kaanii fi itti gaafatama kan fudhatte yookiin fira bira kan taa'an akkas kiraateriyaa bakka tokkotti walitti qabdee gorsituun isaanii yookiin mentor jedhanii walitti qabdee gorsiti hin qo'achiisti fa'i waan akkasii hin qo'achiisu amma gara qo'achiisaa innaa dhufne biyya kana keessatti kan isaan 12ffaa baseline trackii gochuu kan jalqabanii waggaa 3 biyyuma kana keessatti jechuudha. Nuti isumaan qabannee ilaalaa jirra kan ijoollee keenya yeroo kutaa 12ffaasitti qoramsii kennamee qabxii 3 fi persentii qabxii 3 fi 3 yeroo fide hankeenya immoo 50 ture. Dhibba keessa 50 ture. Barattoonni isin qortan persentiin 50 ol qormaataaf darbaniiru. Kanaafi qoramsi sirriitti akka isaan mana barumsaa isaanii irratti fookasii godhan barumsa isaanii irratti akka isaan xiyyeeffatan darbee iddoo salgan kana hundumaa laayibireerii xixinnootu jira. Kan ijoolleen kun keessatti qotan. Karaa Books for Africa macaafa erginee fi qo'annaadhaaf akka isaanii ta'utti jechuudha. Ijoolleen keenya baay'ee na boonsiisu naan ijoollee yeroo jedhu baay'een isaanii aksentii isaaniiyyuu dhuguma ijoolleen kun biyya kana keessa jiru yeroo isaan Ingiliffaa dubbatan baay'ee ijoollee gaggaariidha ijoollee qaxaleedha ijoollettiin ammaatti waggaa 6 waggaa 7 nu bira turu waggaa 3 nu bira turu kanaafi ammaatti yeroo galan barattoota kutaa 6 ta'anii jalqabu barattoota kutaa 6 gadiin fudhatan jechuudha hin fudhannu kutaa 6 saddeettafaa yoo ga'an hin fudhanna warra isaa ol rakkoo amansiisaa isinitti amantanii gargaaruu dandeessan yoo jiraate kutaa 6 jalqabdanii fudhattu jechuudha. Hanga kutaa meeqatti gargaartu? Hanga yuunivarsiitii hanga kolleejii? Hamma 12tti gargaarra. Akka isaan horii keewwatan goona. Haa ta'uyyuu malee 12 ji'aan maallaqa kennitaniif jira jechuudha. Jira. Isa booddee yeroo isaan 12 fixanii yuunivarsiitii yeroo isaan galanii jedhanii yookaan teeknikaalii galanii yoo jedhanii yeroo akkaataan barumsaa biyya kanaa yeroo tokko teeknikaalii fi darbee immoo 10 yeroo ga'anii maal jedhu waggaa lama barsiisan turanii ergiisa fixanii jedhanii booddee meentoroonni keenya duukaa bu'u. Amma 12tti duukaa jirra yoo ta'e iyyuu duukaa bu'u kanaaf tiraakii goona eessa ga'aniiru jenneen ilaallaa. Kanaaf ijoollee 600 gararraa ta'ummaa tokko kan namni xinnoo tarii kan ibsuun irra jiru ijoollee durbaa yeroo jennu maatii sana guutummaadhumatti ijoolleen dhiiraas hin gargaaramu mana sana keessa. Maallaqa isaan argatanii maatii guutuus gargaaruudhaaf oola jechuudha. Maatii sanaaf oola meentoriin kunis
maal jennaani yeroo baay'ee xinnummaa makoo jalqabee kan hin argee kan ta'us ijoollee durbaa irratti dhiibboon kan godhamu. Akka isheen hojii mana keessaa hojjettu, akka isheen qoraan cabsitu, akka isheen bishaan nattu gawwan garaa garaatu irra jira. Ituu dhiirri mana keessa jiru jechuudha. Kanaaf isheen meentorii keenya baalaansiin biyya mana sana keessa akka jiraatu. Ijoollee durbaa kana irratti akka dhiibboo kan goone. Dirqisiisaan itoo hin ta'in barsiisuudhaan jechuudha. Akkaataa kanatti maatiin sunis akka kanatti barumsa argataa jechuudha. Egaa waggoota hamma kana keessatti yeroo hojjettan kana keessatti akkaataan ulaagaan filannoo keessanii kutaa 6 jalqabeeti jettu. Baay'inaan immoo kan isin hojjechaa jirtan waldaa makaana Yesuus waliin amantii irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuudha dhaabbanni keessa yookiin ijoollee amantii tokko qofaa hordofan gargaaraa jechuun hin danda'ama. Inni kun immoo namoota Oromiyaa keessatti amantii adda addaa hordofan saboota adda addaatu jiru. Isa kana akkamitti ilaaltu? Ulaagaan ittiin fe'amu fo'annu akkuma sila ibsee kutaa 6 olii abbaa fi haadha kan hin qabne yookiinis immoo ituu qabanii baay'ee harka qalleeyyii kan ta'anii maatiin isaanii bal'aa kan ta'e kiraateeriyaan jiru yookaan ulaagaan jiru kana waa'ee amantii miti. Ijoolleen fo'atamanis amantii irratti hundeeffameetu hin ta'in kan amantii garaa garaa keessaa kan dhufan jiru kiristiyaana yoo ta'anii amantii garaa garaa keessaa kan dhufan jiru wanta akkasii jechuun amantii kiristiyaanaa duwwaa yookaanis immoo makaana Yesuus duwwaa miti. Ijoolleen keenya musliimiin jira, ortodoksiin jira. Ijoolleen kun akka isaan eenyummaa isaanii qabatanii yoo wanti isaan arganii wanti nuyi calaqqisiisnu akka kiristiyaanaatti yoo arganii yoo dhufanii fudhatanii kun iyyuu isaaniif gaariidha. Malee garaa garaa keessaa dhufu. Hangammatti walumaa galatti ijoolleen sagantaa keessan yookiin dhaabbanni keessan riilsa gargaaru keessa darbanii hojiittis kan bobba'an ta'uu danda'u. Ammas immoo sagantaa kanaan barnoota argachaa jiru. Walumaa galatti ijoollee meeqa ta'u? Walii galatti amma ijoollee 175 keessatti hammatamee jira. Ammatti kan barsiisaa jirtan? Hamma ammaatti 600 gararraa ta'u. Faana bu'anii lakkaa'uunsaa yeroo garaa garaa baay'ee chaalenjii nutti fida. Haa ta'uyyuu malee 600 gararraa ta'u. Egaa adde Tsahaay waggoottan 20 darban kana keessa ijoollee durbaa 700tti dhiyaatu yookiin 600 ol ta'an gargaaraa jirtu. Hanga kana waggaa 20 kana hundumaa garuu gargaaruudhaaf kaayyoon dhaabbata keessaniis haa ta'u wanti isin akka isin itti fuftanii yeroo hundumaa hojjettan isin kakaasu isinitti tolu isin gammachiisu maali? Danqaa baay'ee of keessaa qaba kun. Tokko mindaadhaan kan hojjennu miti nuyi. Ana dabalatee jechuudha. Biyya Ameerikaa keessa kan jirru boordiidha. Ana dabalatee kun mataansaa chaalenjii mataa isaatii qaba. Yeroon hamma kan hundumaa deddeebi'u jechuun ofii muutuu hin taane inuma naa kenne Waaqayyo. Kana gochuu kanaafi al tokko yeroo cimullee nan dhiisa yoon jedhellee tole naan jedhu garaa koo keessaa jechuudha. Kan hundumaa caalaa akkatti baay'ee cichitee hojjettu wanni si taasisu ganama yogguu kaatu dhaabuun qabu wanta kana jedhee motiveet wanni si godhu wanni dhiibbaa duubaan. Waan baay'eedha. Tokko namoota ijoollee kana duuba jiranidha. Namoota biyya sanaa jechuudha. Kan si dhibu nuyi gargaarsa jenneetu hin ta'ini maal jetta investmentii. Anis wanta argadhu qaba. Ijoolleen sunis wanta argattuu qabdi malee saayi kan inni dhaabbadhuu fi hiyyeessaa wayyaa ciccitaatti uwwisnee maalii jennee kan kadhannu miti. Ijoolleen kun rakkoo garaa garaatu qabaattee jirtuyyuu ituu ijoolleen kun hin jirtu ta'e carraan argannu yoo differensii fiduudhaaf jechuudha. Tokko namoota ijoollee kana duukaa jiran. Lama boordii keessaa kan na wajjin hojjetan. Hundumaa kan caalu ijoollettii kana. Akkaataa isaaniitti ofii isaanii fudhatanii jechuudha. Asirratti investii of godhanii qaroomina isaan argatanii deemanii darbees koomiteen nu wajjin hojjetu lafarraa jechuudha. Waldaas haa ta'uu darbees
Sinoodii kan ta'u commitmentii isaan qaban wajjin hojjechuudhaaf. Horii laannaaf miti. Warra nu wajjin hojjetan kanaaf jechuudha. Ijoollettiidhaa fi mentorii isaaniitii fi administreeshiniif illee wanta xinnoodha. Ofii isaanii kennanii wanta isaan hojjetan isaan kun hundumtuu akka cicheetti hojjedhu na godhu jechuudha. Waggoota 20 kana keessatti dhiibbaa cimaan impact tokko lama sadii jedhamee lakkaa'amuu danda'u dubbattan maaltu jira? Ijoollettiin medical doctorii taatee ba'use, injineerota taatee ba'use, barsiisota baay'eetu jira. Warri sagantaa kanaanii baratan doktorota, injineerota, barsiisota ta'an jechuudha. Jira, yaa. Isaan egaa impactiin jiru kana. Ijoollettiin kun qaraboo 12 fixanii, yuunivarsiitiis fixanii, haadha warraa ta'anii ijoollee isaanii kan guddisanii, abbaa warraa gaarii argatanii jechuudha. Kan qoramanii waan baay'eetu jira. Kanaaf darbees qorannaa irratti hin godhamne malee warri ijoollee kana microfinance jenneen hojjenne. Inuma waanuma barbaadan godhaa jennee goone wanta ta'eef warri ijoollee kana ofiima isaanii maatii dhumti isaaniiyyuu jajjabaatanii arguu keenya. Har'a al tokkitti nyaatu yennaa ta'e si'a lama nyaatanii jechuudha. Maatii isaanii danda'anii ittiin wanta isaa akkaataa san ittiin jiraatantu baay'ee nama gammachiisa impactiin jiru kana. Akka lakkoofnetti gara maatii 3,000 gararraa ta'u kana keessatti hammataman ijoolletti itti dabalanii jechuudha. Egaa waggoottan 20 kana keessatti yeroo hojjettan akkuma dhiibbaa uumuu dandeessan immoo chaalenjiiwwan garaagaraa rakkoowwan garaagaraa akka hojii kana hin hojjenne isin taasisan hedduutu jiru. Maal fa'aa turan isaan akkamitti immoo keessa darbitan? Chaalenjiin jiraachuunsaa in jiraata. Inni jiraachuunsaa immoo karaa namaa banaa jechuudha. Xiiqiin jira miti. Humna namaa ta'a. Humna namaa ta'a chaalenjiin jiraachuunsaa. Tokko achitti akkuma isin jedhe hojii tolaa toltummaa wanta ta'eef yeroon hin jiru. Hundumtuu ituma yeroon qabaatinii hojjeta. Fiigicha baay'ata. Fiigichatu baay'ata. Kanaaf inni kun baay'ee danqaadha. Hamma dandeenyu ta'uu hin dandeenye jechuudha. Lafa hamma qaqqabuu dandeenye qaqqabne jechuudha chaalenjiin tokko isa. Lammaffaa akka kanatti chaalenjii badaa akka chaalenjiitti fudhadhu nan dhaabne namoonni al tokko walitti dhufeenya mootummaa garaagaraa wajjin wanta qabnu wanta mataan koo qabu itti fakkaata ture jechuudha. Yeroo sun uummataas jiru kana gargaartanii waanuma mootummaa fa'aa gargaarta wayii itti fakkaata wanta akkasii jira. Yeroo tokko inni baay'ee danqaadha. Yeroo namni maqaa nama saaxileessu fakkeenyaaf akka hojii tolaa toltummaa namooti hojjetanii akkuma biyya kana keessattis beekamu hojiin tolaa toltummaa yeroo baay'ee administreeshiniitti gara caalaa horiin sun kan dhufu jechuudha. Kanaaf wanta itti maa'ii ba'uufaatti fakkaata. An ofii kootii kan kootu itti ba'a malee kun adaraa jechuun wanta hin jaalladhe hojjedhu wanta ta'eef inni kun chaalenjiidha. Garuu wanta hojjedhu wanta beekuuf inni kun nan dhaabne. Darbee asittis immoo chaalenjiin jiru jechuun mudaan danqaan jiru akka barbaannetti wanta barbaanne hojjechuu dadhabuudha jechuudha. Jechuun koo wanta qaqqabnu fakkeenyaaf riippoortiin waggaatti si'a lama nuu dhiyaataa. Riippoortii sana akka barbaannetti argachuu dadhabuu keenya fa'aa ta'uu danda'a. Namoonni na wajjin hojjetan immoo sirna biyyichaan beekanii faayinaans riippoortii yeroo dhufu gaaffii garaagaraatti fidaa isa kana wanta administreeshinii wanta garaagaraa keessan galu ilaalee dhumanii isaanii walitti fida. Fakkeenyaaf maqaa ijoollee kanaafaa spellingiin ijoollee kana maaliif jijjiirama? Tokko afaan Oromootiin barreeffame. Maal jijjiirama? Maqaan inni duraa inni gidduuf inni dugda duuba inni last name jechuudha. Yeroo tokko wal jijjiira. Maa inni kun jedhan yeroo isaan gaafatanii waan hojjetan. Nama kan biraatti dabalaa jirtu moo? Inni kun xinnoo chaalenjiidha. Nama booddee keessa maal goone koodiidhaan addaan baafannaa inni. Koodii baafannee jechuudha isaan kun chaalenjiidha.
darbees akka barbaannetti horii argachuu dhabuudha. Ijoollee kana kan gargaaran kan wajjin achirraa dhaabbileetu sin gargaaramu namoota dhuunfaatu sin gargaara. Namoota dhuunfaatu nu gargaara. Baay'ee jaalladha. Ofitti murteessaniiti moo waggaatti yeroo tokko kennu moo akkamittiin horii walitti qabdu sin rakkisu? Gara caalaa waggaatti ofitti murteessaniiti. Ji'a ji'attis kan baasan jiru waggaattis al tokko kan baasan jiru jechuudha. Baay'ee guddaa miti kan sidhu waaqayyoomatu eebbisee malee horicha waaqayyoota eebbisee malee waan guddaa ta'e. Namni tokko maallaqa ammamii gumaacha? 360 guyyaatti tokko jechuudha. Doolaarii moo? Doolaarii 360 qofa waggaa tokkotti? Waggaa tokkotti. Argitanii doolaarii 360 qofaan nama tokko waggaa tokko gargaaruu hin danda'amu. Kan sidhu inni mataansaa ijoollettiif hin naqa. Kan ijoollettiidha wajjin hojjettu dana teessee mindaa seetiif hin baafama achi keessa walitti dhufee jechuudha. Administreeshiniidhaaf hin naqa isa biyya kanaa jechuudha. Miraa jechuun waanuma dinqisiisaadha. Warri ijoollee kanaa yeroo nutti himanii ana mataa kootti yeroo natti himanii maal akka ta'e hin beeknu horiin kun nuu barakataa jedhu. Horii qulqullummaa fi garaarraa ta'uu danda'a. Kanaaf akka kanatti egaa namoota umrii kootii kan ta'an xinnoos kan na caalan isaan akkasiitu gargaarsa kana kennaa deemanis kan dadhaban jiru jechuun kan boqotan jiru siin jechuu kooti. Kanaaf inni kun baay'ee chaalenjii nurratti fida. Hamma ammaatti walitti qabaadhumatti gara miliyoonii 2 ta'a kan biyya kanatti argine jechuudha. Doolarii miliyoona 2. Baay'ee nama gammachiisa. Amma kanan ta'a. So challenging jiru waa'ee horiiti amma tooftaa garaa garaatti baasaa jirra. Baay'ee gaarii. Danqa akka ta'anitti. Yeroo baay'ee dhaabbileen hedduun dubartoota qofaa gargaaru. Isinis dubartoota qofa gargaaraa jirtu. Hin dubbatama yeroo baay'ee dubartii gargaaruu jechuun maatii gargaaruudha. Dhiirri rakkatus ijoolleen dhiiraa abbaa fi haadha dhabanii rakkatanis baay'een jiru. Maaliif dubartoota qofa irratti xiyyeeffachuu barbaaddan isinii? Waan dubartii duwwaa irratti xiyyeeffachuu barbaanne gara maatiittis nan deebi'a wanti kun maatii ilaala. Garuu dhiibboon ijoollee durbaa irratti godhamu dubartoota irratti godhamu waanuma ifa jiru wanta ta'eef namootattis kana jedhee dubbachuu nan barbaachisu. Dhiibboo garaa garaatu irra jira. Kanaaf yoo ijoollee durbaa irratti xiyyeeffanne jijjiirama guddaa argisiisuu dandeenya kan jedhu. Inni kun immoo riisarchiidhaan yoo wanta mul'atedha. Ijoollee durbaa irratti xiyyeeffachuun jijjiiramtame maatii keessatti akka fidu iseedhaa jalqabee jechuudha. Kanaaf isarratti xiyyeeffanna malee maatiidhuma guutuudha. Ijoolleen obbolaan hundi isaanii amma fakkeenyaaf giddu galeessaan yeroo laallu maatii tokko keessa gara nama 7 fa'itu jira. Isaan kana hundumaatu itti maayii ba'a. Maayii ba'uun akkuma isin jedhe qaroomsa garaa garaa akka isaan qarooman isin goona wanta ta'eef maatii keessattiyyuu akka dhiibboon ijoollee durbaa irratti hin godhamne warri ijoollee dhiiraas mana keessaa ilaalanii akka gargaaramuutti dabalee akka isaan dhiibboo ijoollee durbaa irratti dubartoota irrattis godhamu ilaalanii akka isaan barumsa fudhatan goona jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Hojii baay'ee eebbifama. Hojii namni hundumtuu silaa hanga danda'u muraasa yoo irratti gumaachee dhiibbaa guddaa uumuu hin danda'amudha. Keessumaa biyya kana keessatti sadarkaan hiyyummaa baay'ee gadi fagoodha. Namoonni baay'ee rakkina garaa garaa keessa jiru. Namoonni akkas harka qaban yoo jiraatan immoo baay'ee namatti tola. Tarii kun gaazexeessituu turte waan ta'eef gara jireenya gaazexeessummaa keetti immoo yoo deebine jireenyi gaazexeessummaa bara keessanii sun maal fakkaata ture? Akkamittiin gaazexeessummaa immoo eegalte waa xiqqootu yaadannoodhaan duubatti deebite jedha. Tole. Gaazexeessituu waan ta'eef yaadeen beeku garuu hojii yeroon barbaadu carraan argame karaa namaas natti himame. Carraan kun akka jiru jechuudha. Hojii gaazexeessummaa jira. Afaan Oromootti hojjechuudhaan akka jiru natti himame. Akkasittiin itti galee jechuudha. Warra baay'ee walitti sinna. Warri hojjennu kun baay'ee walitti sinna ture. Yeroon isaallee yeroo baay'ee cimaa ture. Yeroo sana afaan Oromootiin reediyoo malee TV'nis hin jiru. Hin jiru. TV'n hin jiru ture. Yeroon gara booddeetti deebi'ee yeroon
English literature yeroo bareeyyu afaan Oromoo irratti ni xiyyeeffadhe TCC gosa irratti barreesse. Yoom akka jalqabee jabana xaaliyaaniiti kan inni jalqabee yeroo sana kan inni jalqabee iyyuu ofii isaaniitti influence mataa isaaniitti mootummaa yeroo sana jiruudha kan inni jalqabee. So afaan Oromoo Harar ture. Sana booddee asitti simmoo jalqabee jechuudha. Kanaaf nuyi akka gaazexeessitoota yeroo sanaatti baay'ee walitti sinna turre. Yeroo isaa yeroo dargii ture. Yaadannoo baay'een qaba warra akka Saamu'eel Dhaabaa Waaqayyo lubbuu isaa maaru malee haalaan jijjiirru kana keessa yeroo inni nu taphachiisu nu kolfisiisa baay'ee nama kolfaati. Saamu'eel baay'ee nama bashannansiisa. Maaliif kolfita hin kolfiniif dhaa jiru nama kolfa. Isaayyaas fa'aa Isaayyaas Hordofaa Badhaasaa Simaa geggeessaa keenya ture. Egaa waa'ee Oromoo kanarratti akka afaan Oromoo attam jetta laata standardized jechuun akka wal hubannu waaltessu iddoo garaagaraatti gara giddu galatti fidu akka walitti hubannutti hanqaaquu jenna buphaa jenna killee jenna quuphaa jedhu okonkaa jedhu akkasitti akka walitti finnee afaanumti keenyallee akka wal simatu iddoo garaagaraatti itoo godinaalee garaagaraatti afaan loqoda garaagaraa yoo qabnu loqodeetta aksanti isatu qabnu akka inni guddu galeessa akka inni ta'uu goone jechuudha. Maaliif Hararii kan jiru turanii shawaadha akka kumaayedee jiru Harariiraas jiru warra akka Hassan Hussein faa jiru. Akkasitti afaaniinis loqodaanis garaagara taane amantiidhaanis jechuun walitti finnee jechuudha saba keenya. Sagantaawwan akkamii fa'aa hojjetta turte yeroo sana? Sagantaawwan hojjettu keessaa fa'aa kan yaadattu jira? Kan yeroo hundumaa sammuu kee keessaa jira. Amma nan yaada yeroo hundumaa maaliif waa'ee dubartootaa waa'ee ijoollee durbaa kana irratti ilaaluun kennaa naa ta'ee jedhee. Sagantaa dubartootaa. Sagantaa dubartootaati sagantaa misoomaati darbe immoo kan sanbata guddaa hojjenne turre. Simbirtuu barii boodarra miti kan eegalame sanbata jalqabnee turre iddoo garaagaraatti nu ergu turanii diraamaa garaagaraa qopheessineen dhiyeessina turre wanta akkasii hojjechaa turre. Meerra carraa argatteetta akka gaazexeessituutti gaafa sana tarii yeroo oduu dubbistu ta'uu danda'a yookiin sagantaan xalaan fa'aa ergamee ta'uu danda'a. Akkam jettee namatti himta turte? Akka namni si yaadatu sagaleen keessa waan jiruuf jecha. Nan dubbisan ture oduu. Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya amma oduu sin dhageessifna oduu kan sin dhageessiftu Tsahaay Wadaajooti. Amma oduu tokko tokkoon. Tokko jechuun jedhee duraan dursee hangafoota oduu. Jaallee Mangistuu Haile Maariyaam. Jaallee jettuun turte yeroo sana. Jaallee jennu turre. Sagantaawwan baay'eeti inni dagannee kan hiriyoonni keessa hojjechaa turan keessaa yeroo hundumaa dhiibbaa uumeera fa'aa jettee yaaddufaa jira sagantaawwan. Inni barreessaadhaan kan dhiyeessan walaloodhaan kan nutti ergan. Kan dhaggeeffattooti erga wanta ta'eef dhaggeeffattoonnis baay'ee ergu turan miti xalayaan adda addaan dubbifamaa inni sanbataa sun isa kanaaf inni namoota biraa dhufa wanta ta'eef xinnoo akka kan namaa biraa dhufa wanta ta'eef dhiyeessina turre jechuudha. Yeroo sana barri sun baay'ee bara rakkisaadha. Isin dura reediyoon afaan Oromoon yoo dubbatame yookiin afaan Oromoo reediyootti yoo seene reediyoon cabsa yeroo jedhamaa ture. Ergasii akka hin cabne erga mirkanaa'e immoo isin hojjechaa turtanii wanti baay'ee yeroo sana chaalenjii isinitti ta'e gaazexeessummaan yeroo sana yeroo bara keessanii sanaa fi kan ammaa kana fa'aa wal bira qabdanii gammadaa shoofaa gaafa amma argitan maaltu isinitti dhaga'ama maal yaaddu? Baay'ee rakkisaa ture iddoo garaagaraa dhannee riippoortiin finna isa yeroo finnee jennu walitti qindeessuun jira
rikoordii ta'uun irra jira. Sana booddee immoo ediitii gochuun irra jira. Ediitii kana sun manumatu godha ture. Ofuma keessan miti. Egaa innis immoo akka yeroo ammaa kana miti kan. Namma. Isee sana kutteeti walitti fiddeetu wanniidhaan immoo walitti laxxaftaa jechuudha. Pilaastariidha. Kaasettii ture jechuudha. Kaasettii ture isa baay'ee jaalladha baay'ee sababi isaa yeroo walitti fidee akkamitti kun tokko walitti dhufuu danda'ee na dinqisiisa. Sababi isaa meegaa yaadannoodhaaf akkasii ta'uu fi meeshaa kana fa'aa beektu jira ture kanaan bira qaqqabdeetti kaasettiidhaan kan akkasitti hojjetan. Jira ture akkasitti waraabame ture. Kanaaf akkas gootanii ishee diimtuu kana gadi qabdanii waraabduu natti fakkaate. Sirriidha. Al tokko bannaan namichi fakkeenyaaf sa'aatii tokko fa'aa yoo isinitti taasise interviyuu akka irraa kana. Bade jechuun kaasetti irraa bannaan bade jechuudha. Wanti si mudate fa'aa jira waan akkasii meeshaa kana fa'aa wajjin wal qabatee yeroo waraabdan nama fa'aa interviyuu gootanii isin jalaa fa'aa badee. Beektaa yaadadhu garuu. Baduu isaa yaadadhu. Garuu warra kaan irraas immoo itti jira miti hojii kooti jedheeti inni ilaalle. Maaltu challenge si godhe yeroo gaazexeessummaa hojjettu wanti baay'ee sitti ulfaate yeroo sana. Wanti ulfaate yeroon akka dubartii ta'e yeroon fiildii yeroon bahu jechuudha. Rakkina cimaa ture. Dubartummaan baay'ee chaalenjiingii qaba. Ni chaalenjii baay'ee rakkina baay'ee qaban. Okay. Egaa ergasii hojii gaazexeessummaa irratti jirtuuti gara Ameerikaa kan deemte. Ameerikaa kan deemteef hojiima gaazexeessummaa hojjechuudha moo sila akka jettee dhukkuba sana qofatu gara Ameerikaa si geesse? Dhukkubatu na baase garuu wanta hin dagadhe tokkotu jira yeroo sula walitti haasofnu dhukkubaan yeroon bahuyyuu amma innaa ka'ee ergiin fayyee jedhee booddee yookaanis immoo karaa Keeniyaa yoon deeme sagalee kan kiristiyaana. Sagalee misiraachoo. Sagalee misiraachoo sana keessan hojjedheen ture. Isa mootummaa kanaaf hojjedhu dhiisee sagalee misiraachoon hojjedhaa. Keeniyaadhuma kanayyuu fayyummaadhuma kootiin qabadheen deema jedhee isayyuu soqeen ture soqee jedhumni afaan gara biraatiin barbaadeen ture. Garuu achi itti gaafatama kan qabanii dura dhaqiitii fayyiitii qottu. Dura fayyaa ta'uu kee mirkaneeffachuu barbaadu. Malee isaa jedhanii sana booddee ergin Ameerikaa dhaqee booddeeyyuu dhukkubaan jechuudha. Kanin jalqaba barbaade gara Keeniyaatti deebi'u ture. Innis hin taane akkuma Waaqayyo karaa godhee na baase wanta ta'eef carraan itti biyyattii sana keessatti hafuutu argame. Achuma Ameerikaatti. Carraa yeroon si jedhu mootummaan jijjiiramee namoonni gaazexeessitoota turanii rakkina garaagaraa keessa deddeebi'u ture. Fi ari'atama garaagaraatti irra ture. Namni tokko lubbuu isaatiin iyyuu baqatee kan bahee jira. Innis karaa naa ta'e tana cittafee kan si dhibu. Okay, ergiin gaazexeessituu ta'ee dheetan reediyoon tokko jira WCCO reediyoo. Na yaade ammani teknikaalii hojjechuun hin danda'ame na tireenii nan godhanii hin dhaqee jechuudha. Akka isaan hojii gaazexeessummaa hojjechiisan. Itti fufadhee yaadeen ture darbeessi KFAI kan jedhamu jira. Kan afaan Oromoo garaagaraas kan qabu isas yaaleen ture. Haa ta'uyyuu malee mana barumsaan dhaqee sana booddee ittiin dhiisee jechuudha waa'ee gaazexeessitummaa. Kanaaf Ameerikaa erga deemte hojii gaazexeessummaa homaayyuu hin hojjenne. Erga siyaasoo gaafa miidiyaaleen Oromoo garaagaraa deddeebi'an maybe gama Ameerikaa sana VOA'n afaan Oromoo fa'aa jira waan akkas akkasii afaan Oromootiin gaazexeessummaa hojjechuu waan akkas akkasii fedhiin sun kan duraan si keessa ture sun completely hin du'e jechuudha erga biyya sana seente moo akkam? KFAI sana kan inni afaan Oromootiin iyyuu ture. Isaan hojjechuu ture. Haa ta'uyyuu malee ergin baradhee mana barumsaa ergin seenee booddee manitti dhiise. Achitti maal baratte barumsa? Hojii social work. Social work. Kallattii hojii kee xiqqoo jijjiireera jechuudha. Jijjiiree haa ta'uyyuu malee darbee yeroon isiniinis dhaggeeffadhu waa kanis yeroo dhaggeeffadhu wanta barbaadamu tokkos yeroo yaadu influensii gochuudhaafi nama barsiisuudhaafi akka namni keessatti qooda fudhatu gochuudhaafi
amma innaan ka'e akkuma gammadaa fa'aa kana shawoo yoon qabadhe. Gaarii dhan danda'ama baay'ee nutti tola. Yaadeera. Saba baay'ee guddaa qabna. Shawoo tokko lama qofaan hin ga'u saba kanaaf baay'ee namoonni baay'eentu keessatti hirmaatanii keessumaa warra akka keessan muuxannoo waggaa dheeraa qaban immoo too dhufanii baay'ee kana caalaa bareechuu in tolchuu jedhee yaada. Yaa barumsa tokko namaa kennu barumsa namaa kennu jechuun duukaas barachuu wanta ta'eef nan yaada wanta akkasii darbee. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuu. Mee gara maatii keetti immoo hadeebinu Alamtsaayii haadha maatiiti. Mee waan ijoollee kee fi maatii kee muraasa immoo yoo nutti himte. Ta'u. Waa'ee Alamtsaayii kanaayi. Rakkinni hin jiru sallee. Namoonni Alamtsaayii Wadaajoo jedhaniitu akkasuma se'u. Alamtsaayii Wadaajoo jirti. Alamtsaayii Wadaajoo nama biraati. Maatii ijoollee sadiin qaba. Akkoo giraammaa ijoollee afuriiti. Akkoo afurii fi ijoollee sadii. Sadiin qaba. Obbolaa sadiin qaba biyya sanaayi. Kana fakkaata gawaa'ee maatii. Ijoolleen kee gara gaazexeessummaatti gara hojii ati hojjettu kanatti waan deeman qabu? Waa'ee gaazexeessummaa miti garuu lamaan ijoolleen koo lamaa waa'ee gorsaa irratti muuxannoo isarratti yoo bobba'anii akka isaan bu'aa buusanidha. Kanaaf mucaan koo ishee hangafi insurance companytiif hojjetti. Internal consultantii taate wannoodhaa wajjin executiveedhaaf wajjin hojjetti. Mucaan koo inni gidduu waa'ee daldalaa irratti hojjeta. Inni dhuma mootummaa sitii biyyichaa sanaaf hojjeta. Adda Alamtsaayii yeroo silaalanii baay'ee daa'ima garuu akka sila kaalkuleet gochaan ture biyya kana yeroo Adda Tsahaay deemte waggaa 34 dura waggaa 34 dura yoo ta'e gaafa sana gaazexeessituu turte meeqa ta'uu danda'a laata jedheen baay'ee cinqamaan jira umrii kee bira ga'uudhaaf. Umriin Adda Tsahaay meeqa? 34 fi 12 walitti dabalte ani 34 fi 12 baay'ee xiqqaadha. Xiqqaadha miti waggaa muraasa innaatti dabalte. Meeqa itti sun baay'ee 48. 48 taate yoon asii deeme immoo waggaa 30 yoon ta'e. Isa gararraa yoon ta'e yeroon deeme ani nama waggaa 65 oliidha. Waggaa 65 ol? Ifama guddaan gaafadha ani dargaggeettiidhuma jedheen si'i jedheen haasa'a ture kana isin jedhee nama haasa'uu qabu ture jechuudha waggaa 65. Dhugaadha garuu? Dhugaadha. Lakki umriin dubartootaa hin himamu waan jedhamee fi ol kaaftanii natti himaa jirtu yoo ta'es beekuun barbaada garuu dhugaadha wanti kun? Dhugaadha wanti kun. Kanaaf mucaan keessan jalqabaa waggaa meeqa taare? Mucaan koo isheen jalqabaa waggaa 44. Waggaa 44? Maaltu akkanatti Adda Tsahaayin daa'ima fakkeessee ijoollee fakkeessee deemsisa gaafa silaallu ati namni daawwattoonni keenyas warri tilmaamaa ture tarii waggaa 40 faa yoo taate akkas jedhanii yaadaa turani. Maaltu iccitiin isaa eessa bira jira? Iccitii kanaa duraan dursa Waaqayyoof ni galata gasha. Sababi isaa kan jireenya namaa keessa danqaan garaagaraa yeroo jiraatu yoo jiraateyyuu Waaqayyo irratti nuuf gata wanta hin ta'eef Waaqayyoon hin dura buusaa yeroo baay'ee kanaaf Waaqayyootu na gargaareen jedha. Lammaffaas immoo barachuunis immoo wanta tokko dhaqanii waa'ee maatii irrattis barumsa argachuun attamitti namni tokko of eeggannaa fi gochuun akka irra jiraatu wanta fiixaan baasuu danda'u yookaan wanta hojjedhu fiixaan baasuudhaaf jalqaba ofii koos ilaaluutu narra jira. Kana yeroo keessan bare maleessaati dafeen bare miti innis jira
dhiibboo biyyis namarratti godhu jira. Yeroo dhaqanii namoota biyyichaa wajjin hojjetanis wanti ilaalan wanti garaagaraa jira. Yeroo nasi deemee jalqaba yeroo nasi deemee akkuma namni keenya godhu muuxannoo garaagaraa hin qabnu wanta ta'eef waanuma jiru nyaanna turre. Nyaatuma fast food jedhama. Fast foodii kana nyaannaa. Diasporaan baay'inaan bargarii nyaatu jenna biyya. Itu bargarii yoo ta'e maal sidhiibsidhiibaa biddeen yeroo sana hin toshanna turre biddeen kuni qamadii irraa wanta garaagaraa irraa ti hojjennee nyaanna turre kanaaf inni kuni baay'ee nanna keenya namummaa keenya fayyummaa keenya irratti dhiibboo qaba ture sana booddee barachaa dhufne jechuudha. Mana keessatti yeroo hojjennu attamitti akka nyaata keenya wal qixxeessinee akka nyaannu akka nama sin furdinne akka nama sin dulloomsine. Yeroo ama iccitii sana beekuu barbaadan. Amantee amantuudha baates akka naqeeni mucaa koo sadhumaa amma yoo mucaa sana waggaa isaa himee wanno jechuudha mucaan kun nama waggaa 32. Mucaan nama waggaa 32. Yeroo nda'ee asumatti akkas godheen ture. Yeroo loosisu nyaachuumatu nirra jiran jedhan ture. Marqaafa marquu. Waan magaraagaraa jechuudha. Isa da'ee booddee waan hubachaa yeroo dhufu kiiloo miti paawundii 30 buusee jechuudha. Malee baay'ee furdoon ture. Ispoortii yoo na jetta? Naan hojjedha ispoortii. Ispoortii sana. Dhiibboo mana biyyi sun godhuudhattis moo argite fuula kootattis waan dibadha. Garuu waan maas dhufee dibadhe malee. Diddibachuu qofan fakkaatu. Diddibannaan qofti waan jijjiirama fiduu natti hin fakkaatu garuu waanuma uumamaan qabdu fuullumti namaayyuu nima waan ta'eef. Abbaan koos immoo waggaa 82 yeroo dadhabanii dargaggeessuma sitti fakkaatu harriin qaban turanii darbee xinnoon qabalee hin qabu waanti diddibachuunis jira miidha. Ani immoo harriinnis hin jiru waan natti fakkaatee ture. Hin beeksisu garuu. Baay'ee nama ajaa'iba. Egaa adda tsaa'ee fuulduratti dhaabbanni kee Reels maal gochuu barbaada? Eessa gahuu danda'a? Akkasumas immoo Oromoota akka kee biyyoota alaa bakka hedduu ta'anii nu ilaalan akkuma kee kan immoo saba isaanii bakka beekan bakka itti dhalatan ta'uu danda'a akka gargaaraniif akka cinaa dhaabbataniif ijoollee durbaa tokkos lamas gargaaruu akka danda'aniif dhaamsa akkamii dabarsita? Okay. Dhaabbati kuni guddatee waggaa 20 kana keessatti ijoolleen kuni akkuma silasiin jedhee dooktarii ta'anii kan ba'anii injineerotatu jiru. Wanta ijoollee kanatti dubbadhu yeroo baay'ee yeroo biyya kanatti deddeebi'u anis akkuma keessanii namatu na gargaare. Kutaa 8 jalqabee 12 kan fixee isinis immoo karaa keessanii dhiibboo baay'eetu jiralleedha biyya kana keessa mataa keessan dandeessanii isarra darbitanii ijoollee durbaa maatii dhaaf gargaarsa akka gootanii jedheetan itti dubbadha amma ijoolleen kun yaada akkasii irratti hojjechaa jiru. Isaanis deebi'anii bor nama gargaaruudha. Baay'ee kan na gammachiisu kan onnees naa kennee kan hojjedhu kan godhu ijoolleen kun isuma ofii isaaniirraa fudhataniini ijoollee gadii kan dabtarii iskiriiptoo bitanii kan barsiisan jiru gargaaran jiru. Darbee waanuma garaagaraa gochuudhaan kan gargaaran jiru. Mana hidhaa kan dhaqanii ilaalan jiru. Mana hospitaala kan dhaqanii warra achi keessatti firan qabne waa fidanii fi kan gargaaran jiru. Fudhachuu duwwaa otoo hin ta'in kennuudhaan qaroomaa jiru wanta ta'eef ijoolleen kun isa sana akka isaan isatti ba'anii fi isarratti hojjechaa jirra. Amma lamaan tokko karaa fayyummaa maal gochuutu nurra jira kan jedhu isarratti hojjechaa jiru. Kanaan attamitti deeggaruu dandeenya akka isaan moobaayil kiliinikii wayii argatanii iskiriiningii wayii akka gochuu danda'anii mana barumsaa keessatti. Darbees immoo dhiiga ji'a ijoolleetti dhufuu amma biyya kana keessatti waan garaagaraatu hojjetamaa jira. 2017 kaampanii tokko wajjiniin wal argee ijoollettiin kun wanta isheen ittiin isa ji'aa kana ittiin gargaaramtu
fideen ture amma isarratti muuxannoo godhatanii kan isarratti hojjechuu barbaadan jiru isaan kanatti mitti gargaaruu dandeenya kan jedhu deeggaruu dandeenya kan jedhu isatu jira darbee immoo qofaa keenya hojjenna turre wanta ta'eef amma ammaatti kutaa barnootaa sadarkaa iddoo garaagaraa jiran kana Oromiyaa baay'een pirogiraamiin keenya Oromiyaa keessa jira. Asumaayyuu qarqara Oromiyaa keessa kan inni jiru. Ani ofii kootii akka nama umriidhaan deemeettis wanta hojjetame kana gara fuulduraatti attamitti adeemsifna. Wanti hojjetame kun egaa ofii kootii kan ilaalutti baay'ee waan baay'ee of keessaa qabaatee kan akka kanatti ijoollee iddoo kanaan ga'e wanta ta'eef isin immoo nu wajjiniin hojjettanii horiidhaan deeggarsa kennuu duwwaa otoo hin taane ijoollee kana warra mana barumsaa keessa jiran amma mana barumsaa gara goodaa jiran natti immoo manni barumsaa kan caccabanidha laayibireerii kan hin qabnedha bishaan kan hin qabnedha ofii kootii dhaqee ilaaleera sulultaa mucaa tokko qabna ji'a ja'a fuuldura dhaqee ilaaleera manni barumsaa kuni ibsaan qabu ture amma ergiidhaan ilaalee inni booddee mootummaan xiyyeeffannaa kennee fi ibsaan galeera garuu laayibireerii hin qaban. Isa kanas Books for Africa kan jedhu wajjin walitti haasofneerra attamitti macaafa biyya kana keessatti gashaa turres kanaan duras gara caalaatti attamitti gashina jechuun teekstbuukii miti garuu ijoollee kanaaf muuxannoo kan ta'u isa kanaan attamitti akka walii wajjiniin taanii hojjennu qofaa otoo hin ta'in durattis yeroo qofaa siin jedhu akka dhaabbata tokkotti horii kennuudhaan maleessa maqaan Yesuus ijjiin hojjechaa turre akkuma jedhee garuu attamitti bal'isnee walii wajjiniin hojjennaa kan jedhu karaa dhaabbata kootii kan amma itti ba'aa jiru jechuudha akka international NGO ergii taaneeti isa kan attamitti wal qabsiisnee akka kanatti adeemna kilaasterii wayii uumne iddoo hundumaatti walitti dhufnee wal qabannee gara fuulduraatti keessumaa ijoollee durbaa attamitti qaroomsinaa kan jedhu achis kan wajjin hojjetan jiru hojjechuu kan barbaadanii kaarikuleemii wayii baafnee jechuudha isarratti hojjennaa kan jedhutu jira. Egaa akkan sila jedhe dhumarratti diyaaspooraa biyyoota alaa jiraniifis haa ta'u akkasumas immoo namooti biyya kana keessa jiranis humna gahaa qaban nama gargaaruu danda'an hedduutu jiru warra kanaaf dhaamsa akkamii qabda? Kan naa gammachiisu naannoo keenya jechuudha Minisootaarraa kan kaka'anii hojii garaagaraa kan hojjetan jiru biyya kana keessatti kan inni hawwu garuu qofaa keenya hojjechuu duwwaa otoo hin taane attamitti walitti dhufnee walirraas barannee walis jajjabeessinee hojii biyya kana keessatti hojjennu walitti gurmoofnee hojjechuu gurmaa'uu yeroo siin jedhu al tokko waan tokko irratti xiyyeeffannee deemna. Haa ta'uyyuu malee yeroo walitti dhufnu immoo inni tokko yoo maal hojjete inni tokko immoo yoo maal hojjete akkasitti wal qabannee deemna kan jedhu isa kana yoo wal taanee hojjennee kan jedhu yaada. Yaaduu duwwaa otoo hin ta'in ofii kootis itti gaafatamaa fudhadhaa deemee wal qaqqabnee akka wal qabannu jechuudha. Namni keenya baay'ee dhiibbaa cimaatirra jira biyya sana keessatti hojiin akkuma asii dubbatan miti argite. Yeroo biyya Ameerikaa dhaqxu waanuma ofiima kootii yeroo dhaqe jechuudha. Horiin achirraa wanta gadi buusitti fakkaata. Waan harca'ee. Harca'ee akkuma bokkaa rooba wanta ta'eef. Nuun akkasuma nutti fakkaata gaafa. Egaa ammoo balleessaa keenya immoo maal sitti fakkaata? Dheetoo makiinaa makiinaa bareedaa fudhannee isumayyuu immoo liqiidhaan kan bitannee bira dhaabbannee mana guddaa tokko bira dhaabbannee suuraa babbareedaa kaafneetu argina biyyatti. Yeruma sana nusi yoon achi dhaqee nuu darba jenna. Akkasuma jenna garuu akkasumatti dubbittiin. Abbaa fi manaa illee kan itti waliin arginetu jira. Abbaan manaa guyyaa hojjete haati manaa galgala hojjetti dhiibbaa cimaatirra jira wanta ta'eef isumarra darbanii rakkina biyya kana keessa jiru maatii isaanii kan qaban. Baay'ee dhiibbaa baay'eetu jira biyya keenya keessa. Kanaaf biyya keenya yeroo hin jedhu kunis biyya kooti achis biyya kooti hin jedha. Achi kan jiru garuu cimaadha biyya namoota keenya irratti. Hin dhageenyaa waan garaagaraa dhageenyaa meentaalii dhiibbaa nurratti qaba. Ofii keenya ammoo yoo dhumallee liqiidhaan jiraanna yoo ta'e iyyuu isuma liqeeffanne kana attamitti namoota keenya immoo qaqqabna kan jennu waan baay'ee
achi wal qabannee tun ta'in iddoo magaraagaraatti kan waan hojjennu jira itti danda'amee wal qabanneeti gaariidha kan wal qabannee hojjennus jira kan mataa mataattis immoo maatii keessatti jira wanta ta'eef isa kana itti wal qabannee jedha karaa ittiin dhiibboo garaagaraa dhiibboo nurratti godhu kan attamitti ofirraa psychologically jechuu kooti attamitti irratti hojjechuu dandeenya ofirraa waan hojjechuu dandeenya stressii jennaa wanta akkasii kan attamitti ofirraa qolachuu dandeenya kan jedhudha amma kan jedhu kan hojjechaa jirtan itti fufaa warri waan garaagaraa dhageessanii namoonni hamilee isinii kennanii kana chaalenjii garaagaraa qaba haa ta'u malee attamitti wal qabannee hojjennaa qofa qofaa fiiguutu hin ta'in walii wajjin attamitti hojjennaa kan jedhu isarratti yoo xiyyeeffannee jabaadhaa jedha namoota biyya keenyaatiin asis immoo kan jirru achi rakkinni akka jiru hubachuutu nurra jira waanuma argineeni waanuma waan garaagaraa wanta arginu kun isuma arginu sana sinitti fakkaatin jireenyi nama baay'ee cimaadha namoota achi jiran irraa dhiibbootti hin godhinaa baay'ee rakkisaadha jireenyi biyya alaa. Egaa nutis akka gammadaa shootti adde Tsahaay hojii isin hanga ammaatti hojjechaa turtaniif beekamtii guddaa laannaa kabajaa guddaatu isiniif mala akkasumas jajjabaadhaa fuulduratti immoo kana caalaa saba keessan akka gargaartan saba keessan bira akka dhaabbattan immoo waaqni isin haa gargaaru jennee. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin baay'ee bareedaa fi hawwataa akkasumas barsiisaa adde Tsahaay Wadaajoo wajjin taasifne kan guyyaarraa kana fakkaata ture. Maarree nama gargaaruuf nama ta'uun gahaadha jechuudhaan waggoottan 20 darban kana ijoollee durbaa hedduu 600 ol ta'an gargaaruudhaan barnoota isaaniitti akka jabaatanii fi jiruuf jireenya isaanii akka fooyya'u irratti hojjechaa nama turanidha. Galatoomaa ulfaadhaa jennaani. Maarree Gammadaa Shoo kan torban kana asuma irratti kan goolabamu ta'a. Gammadaa Shoo gama YouTubeetiin warri nu daawwattan immoo YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gammadaa Shoo torban dhufu ammoo keessummaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa. Yaadaaf gaaffii qabdan kamiyyuu immoo karaa lakkoofsa bilbilaa as jala isinii keenyu haloo jechuudhaan nuquun namaa isiniin jenna torban nama torbanii nu haa taasisu nagaatti.